pair of shoes. Hordoftoota sagantaa keenya har'aatii waan daran nama sodaachisuuf amanuunsaa namatti ulfaatu Itoophiyaa irratti ta'uuf deemu qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Akka gabaasni CBC televezyiinii jedhutti Itoophiyaa waggoota 200 dhufan keessatti kaartaa ishii yeroo ammaa qabattee akkuma Madaagaskar ardii Afrikaa irraa cittee kophaatti baate jechuudhaan saayintistoonni dubbachaa jiru. Akkuma viidiyoo kanarraa ilaalaa jirtanitti wantoonni kaaba Keeniyaatti mul'achaa jiran kun Itoophiyaa ammuma waan bakka lamatti kutuuf deemu fakkaachaa jira. Akkuma viidiyoo kanarraa mul'atutti sulula guddaa qimxaamaa gaanfa Afrikaarraa ka'ee haga magaalaa Johannesburg ga'utti biyyoonni baha Afrikaa hundi isaanii akka citanii galaana walakkaa seenan saayintistoonni dubbachaa jiru. Egaa taateen halkan tokkotti kaaba Keeniyaa keessatti sababa bokkaa yandoo cimaa mudate gara kaaba Keeniyaatti humnaa ol deemuudhaan kibba Itoophiyaa seenaa jiraachuunsaa yaaddoo biraa uumee jira. Raagaan kanaan dura raagame kun amma ta'uudhaaf waan jiru fakkaata. Kanas saayintistoonni sodaa qaban irra deddeebiin dubbachaa kan jiran yoo ta'u, waggoota 20 fi 30 dhufu keessatti ta'a jedhanii dubbachaa jiru. Egaa akka tilmaama geologistootatti yoo ta'e waggoota 20 hanga 30 gidduutti Itoophiyaa walakkeessa akka ga'u raagaan saayintistoota ifa gochaa jira. Sababiin babbaqaqiinsa fuula lafaa kanaas humnoota lafa keessaa yoo ta'u isa folding jedhamee beekamu sanaa yoo ta'u itti fufee kan babbaqaqu yoo ta'e waqtii gannaa keessa immoo wanti kun kan itti caalu ta'uusaa irra deddeebi'anii dubbataniiru. Al tokko baqaquus kan eegalu yoo ta'e kiiloomeetira 1000 lakkaa'amu deemuu danda'uusaa jiyooloojistoonni dubbataniiru. Dhufaatiin baqaqiinsa kanaas kaaba Keeniyaa irraa garee gara kibba Itoophiyaa akka seenu dubbachaa jiru. Babbaqaqiinsi lafaa Keeniyaatti eegale kun gadi fageenya meetira 15 fi bal'ina meetira 20 kan qabu yoo ta'u maayila 3700 deemuudhaan Moozaambiikii hanga Johannesburgitti fulla'uu danda'a jedhameera. Taateen akkasii kun bara piriikaambaariyaa keessa kan eegale yoo ta'u waggoota 1060 hedduu keessa al tokko deebi'ee kan ta'u ta'uusaa jiyooloojistoonni dubbataniiru. Akka geologistiin Biin Andrew gaazexeessituu CBS Diboraa Paatitti himetti two continents. Although that won't happen for a very long time, says geologist Ben Andrews. Fortunately, this does not occur instantly. So we're many tens of millions of years away from having two continents. Waggoota miliyoona keessatti taateen akkasii al tokko kan ta'u yoo ta'u, isum kanatu baha Afrikaa irrattis ta'uuf deema jechuudhaan dubbateera. Itti dabaluudhaan jiyooloojistoonni kun akka jedhanitti biyyoonni baha Afrikaa kaartaa Afrikaa kanarraa citan galaana gidduu galuu akka danda'anii fi magaalonni hedduun Itoophiyaa fi biyyoota baha Afrikaa keessaa baduu akka danda'an dubbataniiru. Sagantaan keenya har'aa kanumaan kan xumuramu yoo ta'u, sagantaa barsiisoo bashannansiisuuf kan biroo argachuudhaaf fuula chaanaalii fiigicha uumaa jedhu sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuudhaan nu bukkee dhaabbadha.